nu deemsa. Dhugaa dubbachuuf taanaan yoomiyyuu taanaan amantaan nama faarsu yookaan immoo nama waan biraa faarsu bakka hin kenneefina. Kanaaf isa iddoo jiru hin beekne immoo isa iddoo biraa taa'ee iddoo biraatti nama jeequ immoo jechuudha. Rabbiyyuu hin arga, rabbiyyuu hin dhagaa. Lammi dhugaa jirte beektaati. Dhugaa dubbate yaa. Adiqoo dubbachuu barbaadeetti namni tokko gaafa miidiyaa kanarratti beektaa beekumsa malee beekamtii argate akkuma fedhe haasaa akkuma fedhe dubbatalleedha. Mucaan kun tana duras nama deemuu qabutu deemee dha. Nama amantii Islaamaa keessa deemuu qabutu deemee namni akkana amantii Islaamaa keessas ta'ee sabuma Oromoo keessattuu iyyuu hin fayyadu. Maaliif jennaan namni haadha nama arrabsu kun nama haadha ofii arrabsaa biyyaa bahe nama haadha ofii xiqqeessaa biyyaa bahetu haadha nama arrabsa. Namni kabajaan guddate yookiin namni haadha ofii kabaju haadha namaa hin arrabsu. Amma falli godhamuu qabu mucaa kanarra yoo danda'ame murteen fudhatamuu qabu sagaleen riikoordiin hin jira viidiyoon bahee dubbate waan ta'eef sagaleen kun riikoordi godhamee warra suudii jiran warra jechuun shurxaan ta'e poolisiin ta'e walii hidhata qabaniin kitaaba kamirratti rabbiin aangoo hin qabu rabbiin akkamitti akka sheexana ta'e Allahuun akkamitti akka sheexana ta'e kitaaba ragaa waliin haa dhiyeessu kallattii bifa sanii seera sanii hordofame achitti osoo qabame osoo du'ee gaarii jedhan akkasitti irratti osoo yaaliin akkasitti adeemsifamee gaarii jennee yaadnu akkasitti akka kennatti. Gaariidha inni kun waan tokko dhiifama waan xiqqoo ishin dubbadha. Inni kun waan tokko ani garuu miidiyaa kanarratti bahee amantaa musliimaa osoo waan barbaade jedhee waan hin taanes dubbadhe ani amantaa pheenxee bakka hin bu'u. Paastariin tokko yookaan immoo jaarsi waldaa tokko akkaataa macaafni jedhuun bakka hin buufanne. Ani yoomillee asirratti wanta hin taane dubbadhe amantoonni pheenxeen bakka hin buufanne. Amantaa musliimaa keessaas namni tokko as gubbaatti bahee dubbate eenyu abbootiin keenya warri iddoo akkas akkasii warri maskiida keessa oolan warri guyyaatti meeqa maskiidatti deebi'an nun beekan isin hin beekan. Kanaaf waan gaarii waliif haa namni firiifiisaadhaan yaa namni firiifiisaadhaan biyya inni jiru san keessa hojjetu hin jira waan ta'eef nama san wajjin hariiroo liishinii uumanii sagalee kana shurxaa biyya sanaa dhageessanii mootummaa biyya sanaa harkallee akka gurguranii mucaa kana dirqama labsee isaa baasisuu qabu. Lamin amantaa keessa abdii waa tokko sitti amantii peenteef kiristaanaa keessa wallaahi amantii jara keessa nama arrabsa wanti jedhu hin jiru. Jaruma nama arrabsa nuun argine kabajaa namaayyuu qabu bara kabajaa gara sanaa. Waa tokko gochuu hin danda'u. Allahu sheexan akkamitti akka ta'e kitaaba kam keessa akka fide biyya musliimaati biyyi suudiin biyyi inni keessa taa'e akkasitti rabbiin arrabsuun biyya musliimaati waan ta'eef yoo danda'ame kallattii sanii yaalameet odeeffannoon bakka bifa saniin akkasitti osoo mucaa kana odoo qabame gaariidha qabame mootummaa biyya saniitti kenname murtee mootummaan biyya sanii fi musliimni biyya sanii irratti osoo fudhate gaarii jennee yaadnu akka Oromoo tokkooti akka ilma musliimaa tokkooti jechuudha. Kana jihaada jedha amantiin silaa nama akkanaa kana gurraa jedha dhiifamallee godhinaa fi jedha amantiin keenya nama akkanaa kana nama hin dhufeen ta'e amantii keenyarra lubbuu keenya dabarsina lubbuu keenya dabarsina amantii keenyarratti lubbuu keenya jechuudha. Akkamitti akka Allahuun nama ajjeesu akkamitti akka Allahuun nama ajjeesu kitaaba keessaa soqatee mucaa kana kallattii danda'ameen bifa danda'ameen ifin ijoollee birrii barbaachisumaan kafallee mucaa kana qabsiifnee dirqama mootummaa biyya saniitiin akka ajjeefamu gochisiisuu qabna. Akka ijoollee naannoo isaati jechuudha. Nama fakkeenya ijoollee naannoo isaati. Naannoo tokko jechuun baay'ee olirraan fagaatu. Akka Oromootiin murteen dabarfannu kana jedhan akka kiyyatti. Ajjeefamuu qaba dirqama dhiifamuu. Kuno galcheera si biroo buuse bukkee jira yundoo. Yaa babareedha. Maaliif nama ajjeesuu isin barbaachise? Garuu maali wanni isin nama ajjeesuu isin geessu? Hojii obboleessa hojii keetiiti bareekkoo akkamitti sheexana ta'e biroo maaf akkana jetta? Amantii keenya keessa deemisiin jenne amantii keenya keessa amantii keenya gabbari. Siigalee jalqabumaayyuu namni akka keetii baalageen kun amantii keenya keessa taa'uu qabu. Because amantii jechuun kabaja ulfin siigalee nafsee keenya caala jaalannu siigalee musliimonni jechuun beektaa waan ta'eef yoo dhageettellee namni haala jalatti arrabsu osoo beekumsan gaafa isin keessaa baanu arraba keessaa baanu irratti argattanii hadha beekamtii al tokko haa dubbatu amma misaaleedhaa fi haa dubbatu waan barbaadde muzammil waan barbaadde hordofuu mirga qabda. Waggaa amma dhalatte gidduutti amantii Islaamaa keessa turte nyaattee dhuddee jira wajjin guddatte haati kee abbaan kee faamiliin kee hunduu nuti obboleeyyaa keeti nu wajjiniin turte haa ta'u malee maaliif arrabsitetti deebite rabbiin waa tokko gochuu hin danda'u. Rabbiin sheexaana jechuun muuminno arraba kan keessa kamtu jechuu danda'a. Waan barbaadde arrabsi nama barbaadde arrabsi garuu amantiidhaan immoo yeroo akkasitti sitti ulfaatu amantiin immoo akka lubbuu
Amma waa goona. Namni Gabaabsineetu ID dhuunfaa qabdu minimum wanti godhamu tokko hin jiru. ID dhuunfaa namni qabu Kaayaata adeemsaa yookiin furxachaa namni mootummaan gaafatamuu qabda malee wanti tokko dhiifamni tokko wanti sii godhamu hin jiru akka Hayyaa haasa'e fixadhu. Abboo abdii giifte jechuudha. Rabbi sodaadhaa mucaa kana asirratti nutti naasofisina. Bakka akka abdiin jedhe kana murtee akkasii yoo qabatte yoo nama taatan yoo islaamummaa qabatte. Namni suudii jirtan namni ID naasofisina bakka kana asii buusa abboo. Keessaa wal dubbisaa bisanii gurmaatii namni ID dhuunfaa qabdan. Namni amantaa jijjiirate jira akkuma isaatti jechuudha. Eenyutu amantaa musliimaa irratti keessaa amma ani keessa jiru keessatti lubbuu waaqa qofa ajjeesaa waaqa qofa fudhataa jedha. Amantaa keessan keessatti garuu hin ajjeesnaa ofii ajjeesnaa jettan maaliif barbaachisere? Abboo Nama amantii Nama barbaachisaa fakkeenya nama rabbiin dhabna bira arrabsanii maaliif jira dhaqoy isa bira dhaqaa bare isa ka waan dunaa kenna wanti jireenya hin fedhu rabbi na bira arrabfameen maaliif jiraadha jireenya gubbaa kana maaliif jira musliimni akkam jira jireenya eegamfeen amma amantii nama ajjeesan keessa hin jiru gaafaan amantii kamirratti akka rabbii sheexana ta'e rabbiin akkamitti akka sheexana ta'e rabbiin akkamitti akka waa tokko gochuu hin dandeenye biyya musliimaa keessa teettee rakkinnaaf asii baatee har'a achirratti agartee beekumsa malee beekamtee argattee miidiyaa kana rabbiin arrabsite waan arrabsiteef immoo gatii kan kee rabbiin biratti san argatta asitti san argatta sii galee. Abboo ani rabbiillee hin arrabsine amantii namallee hin arrabsine miira keessa hin galini. Miira keessa wanti jedhamu tokko hin jiru. ID dhuunfaa namni qabdan bichaan jechuudha. Odeeffannoo jiru hunda qulqulleeffannee ID dhuunfaa qabu shurtaan kallattii jiruun si qabsiifne sii galee miti. Kanaan ala gorsii tokko siif hin kenna biyya suudii sana keessa eeyyama tokko siif hin goonu kanaan ala. Abboo bu'ii Dammoo taa'e amma afaan banaa olee kobbo iyyatu jammar moodetara fidi abboo abbaan manaa moodetara nu kenna yoo tarti maal taatee moodetara si kennan nama taatee moodetara si kennanii. Tartiiba godhaa tartiiba. Kun jiruu fi xiqqoo machaa fakkaata sagalee isaatuun beeksisa kun kawasoo dhugin machaa eebbo. Dhiifama maaltu gaafachiifama jiru. Dhiifama akkoo nuti isin gochuu dandeessu dhiifama. Dhiifama akkoo nuti gochuu misaadhaaf gochuu dandeessu. Inni akkoo maqaa rabbi isa ardiif samii isa laman taane isa dhiiga godheessi uume jechuudha. Isa ati waa tokko gochuu hin danda'u jettee bara. Siigalee utuu koo suutuma deemtaan. Namtichi kunoo ani gartee akka amantii itti nama qabsiisan hin beeku amantii na qabsiisi jennaan akka itti amantii nama qabsiisan se'anii akkas naan jedha. Jechuu dandeettere eegan beekin hin calliftuure bakka paastarii bira dhaqa jettee akkasitti hin calliftu. Paastarii wajjin lolaa kaana maal godhaana miskiina waan narraa gootan aboo. Muzammil dhageeffadhu laal muzammil dhageeffadhu amma walee fa'aa paastariitu qabsiisee isaan bira dhaqxee akkasitti qabsiisuudha malee osoo amantaa namaa hin arrabsin. Ijoollee kararra deemtu waan amantaa namaa arrabsituuf maalidha? An amantaa namaatiin saree baktii hin jenne. Ani amma amantii kee. Saree baktii wayyaa biroo saree baktii jechuu wayyaa bar. Wallahi ati maqaa lubbuutiin dhufte barikkoo muzammil. Lubbuu kee akka taateen beektu amantiin kee. Kanan beektu ati qoyoo maal taate qomus ilma musliimaati bara. Amma yoom na ajjeeftarree yoom na ajjeeftan amma yoom na ajjeeftanii jedhee baran. Mucaa kana maatu osoo si biran gahin wallaahi rabbiin ati shayxana jetteen ka lubbuu keessi harkaa qabu ka'aa sun wallaahi dhabama si wanti ajjeefamtu hin jiru jechuudha muzammil jechuudha. Bakka jirtu dhabama si wallaahi jechuudha rabbi si hin ajjeesin waan ajaa'ibaa kana godhee waan takkaa ilmi namaa hin ta'in godhee waan akkasitti rabbi si nu argisiisu wallaahi jechuudha yoo dhugaadhaan inni rabbi ta'e jechuudha. Waan barbaade deeggaruu mirga qabdaam waan barbaade deeggari amantii namaan tuqin jila wajji. Eenyutu jiddoo haadha bara amantaan kiristaanaa si jaalataa hin jiru eenyu si jaalataa amantaan kiristaanaa si jaalataa namni as jala jirtan kun falli gochuu qabdan kallattii man sagalee waraabamee shurxaa suudii sanii kenname mucaan kun dirqama barbaadamuu qaba dirqama falli jiru kanaan ala falli biraa hin jiru. Dirqama falli jiru kanaan ala falli biraa hin jiru. Dirqama barbaadamee tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba. Akka boruun nama biraatiif fakkeenya ta'u jechuudha sii galee. Beekamtii argadhee miti beekamtiin dammuun kennamaaf. Allahuun akkamitti akka sheexana ta'e quraana kamiin keessa akkas jiru matsaaf quddisii kamiin keessa akka Allahu sheexana ta'e hin himaa jechuu gaaf san dhaabatee miidiyaa irratti. Kanas. Jecha kanarra deddeebitanii dubbattu isinitti tole moo bakka hundinuu dhagayeera miti dhiisaarra deddeebitanii haasa'inaati isinitti tole maaliif ajandaa guddisuun barbaachise amma bakka
jechuma gaafattanii namni keessaa mucaa kanatti dhiyaatan لا جتشي abdiin dubbate jechi abdiin dubbate qubsaadha bar jechi abdiin dubbate qubsaadha qabamu ajjeefamu deebitanii haasofsiisuun maan እኔ ግን በጣም እያሳፈረኝ ነው ወላሂ لا qabamuudha ajjeefamuudha خلاص qabamuudha ajjeefamuudha waa biraan jiru ajjeefamuudha bakka amantiidha waan ta'eef amantii keenya irratti lubbuu keenya wallahi haadhaaf abbaa keenya filatin maayinaatni mucaan kun saawudii keessa jira miti fagoo miti bar saawudii keessatti seerri saawudii waan godhu beeka dhimma amantaa irratti ta'e waan hundaafuu waraqaan qabu sanuummoo mucaa kana qabsiisuun qallaalii ture mee namoonni rabbiif jecha of qabdanii jechuudha bakka inni jiru lookishina isaa beektan bichaan kottaa walgalaa jettanii waan biraa hodhiiftan mala jandaa biraa kanuma bicha bakka irra deebitanii kana jedhe sana jedhe asbuunalla dhaggeeffadha asbuunalla waa mal wakiilii asfalligime hee hullaa dhaggeeffadhu namatti siqatu nama naannoo isaa jiru nan beeka jette sheeka beekamaadha jette sheekni beekamaan suni nama miidiyaa kanatti beekamaadha yeroo dhaqeetti immoo dhiisi mataan isaa nagaa miti mataan isaa yoo nagaan ta'an hidhamee hidhaa ciisuu qaba bakka amantii walitti buusaa jira waan ta'eef amantiin kiristaanaa nama xiqqeessaa nama arrabsaa wanti jedhu yoo jiraate ta'e nutti ba'a amantii musliimaas indoo nama si arrabse deebiin deebisin jedhan doo nama si arrabse amma azira sheetichi azira bari ani isa suuraa inni wajjin ka'eeru argeera suuraa nama baay'ee wajjin ka'e isaniifan gaafadhe bari iskiriinshuuti godhee isaniif gaafadhe sheekaati ati kun nama Dubaayii hin jirudha asbu'alla inni Itoophiyaa jira inni asimatti waliin kaannatti fakkaata nama Itoophiyaa jiru hin jenne kanu nama Itoophiyaa jiru bakka fedhe jiraatu namni suudii keessa idii duwwaa jechuun firifiisaadhaan achi keessa hojjetu agartanii namni idii dhuunfaa kan firifiisaa achi jiru qaama akka barbaade socho'uu hin danda'a waan ta'eef dhimma kana isaaniin qofa kenna malee dhimmi sheekaan yookiin wanta sanaaf godhamu tokko hin jiru. Firiifiisaa nama qabu rakkoon hin jiruuti lookishina bichaa nama qabu gaafadha ulgashaati mee nama dhuguma amantiin kun tuqamuu itti dhaga'ame gaafadha. Abdii ati taarikuu faa gaafadhu mee taarikuu faa gaafadhu nama itti dhiyaatu yoo beeku jira. Namni waan beektamee namni itti dhiyeenya qabda yookiin namni lookishinii isaa beekama. Lakkoofsa nama barreeffadhaa ol gala namni mucaa kana beektan jechuudha namni amantiin keessan tuqamuunis hin quuqa jiraattan. Sobanii bar warri lakkoofsa barreessitaata wallahi sobina qaldeetti hin jiru nuti. Rabbi irratti hin sobina please. Walla abdii kumaati walla dhuguma dhiira wayii turte ati dhiira. Wallahi lazim amantii barbaade maa waliin nu keessaan baane nu keessaa ba'ee marate dadhabe dhiisee amma jiraatan jiru awwalee. Bataami riispiktii isa jedhu galchime. Bataami kabaja namaa qabu. Bataami riispiktii namaa. Maa dhugaaf isa jedhu komantii argaan jira bar. Komantii isaa argaan jira bar dhugaaf isa jedhu. Nama baala kanaati komantiin akkasii abdii. Deebii maali deebisa Allaan jinnii dheedhee barreessaa komantii isaan argaara bar. Amantiin keessa nama arrabsaa jedhamaa boode. No, amantiin nama arrabsaa jedhu hin jiru. Amantiin tokkoyyuu kan nama arrabsaa jedhu hin jiru. Hin jiru addunyaa. Hin jiru uummatatu maraata barikko uummatatu wallaalumatu uummata keessa uummata ashannafe bar wallaaluma gowwummaa. Mucaan eda yeroo an dhaga'u giifti. Kiristaana ta'uun barbaada amantaa koo qayyarachuun barbaada naan jedhe jala dhaqee jennaan ijoolleen awwalee jedhanii meeshinna godhanii naan yeroo sana arrabniin turre yeroo kam arrabni ture ani hin dhageenye bara arrabicha isinumarraan dhagaa jira malee. Viidiyoon argine ma tiktookiin fayyaanin viidiyoo isaa qofa bar. Okay, viidiyoon gadhiifameera? Viidiyoo baay'ee gadhiifameera. Viidiyoo baay'eetu hojjetameera. Sheerinsii godhaa qoy. Amma ajjeefamuudhaan mucaan. Wallahi biyya Saawudii keessa jira illima godhama wallahi laazim Allaan humnan qabu waa tokko gochuu hin danda'u Allaan akkasii jedhee keemu maa ragaadhaa oliini bar ragaan viidiyoon isaa addunyaa baxabbatee jira bar warroota amma bisaaleedhaa fi yoo ajjeeftan maal argattu amma giifti. Atuu nama amantii islaamaa kan dhiqqeessaa ture awwalee atuu tokkoffaan atuu nama dhiqqeessaa ture siriin kee. Anis nan ajjeefamaa. Diqqeessaan turte ajjeefamta siin jenne diqqeessaa nama guree nama dhiqqeessaa ture.